Attam jirtu hundumti keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Leemmanee kabaan jedhama. Har'a waan fuula keessanitti dhiyaadhee fi waa'ee dubartoota kakuu Women of Covenant isinitti mudhaafanii. Women of Covenant akka inni itti dhaabbate jalqabni isaa waldaa Silver Springitti argamu Maryland Rainbow Family Christian Center iddoo jedhamutti lubii waldaa sanaadhaa yeroo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuutti adeemnutti mee kennaa addaan walitti qabnee maatii ijoollee isaanii fi kennaa bituu hin dandeenyeef akka kennaa laannuu fi horii walitti qabnaa jedhe. Yeroo kanan immoo yaada koo keessaa haadhotiin biyya keenyaa ijoollee isaanii fi waama nyaatanillee biddeenumallee daabbonumallee bituu kan hin dandeenye meeqa jira ayyaana waggaatti dheetan yaade. Utuwaanan immoo isaaniin gargaaruu danda'e kan jedhu yaaduuttan ka'e. Akkuma kanatti hiriyaa koo tokko Diyaanaa jedhamti. Maal gochuu naa wayya akka kanatu yaada kootti dhufe jennaan mee luba waldaatti dubbadhutte akkuma kanaanii deemee luba waldaatti dubbadhee Pastor Horstraming jedhama. Inni immoo kottuutii waan manatti himte kana waldaatti midhe akkuma kanatti deemee ta'u waldaatti yeroo waldaatti immoo isaan immoo horii amma tokko nuu kennanii gaafuma sanaa. Achumaanis immoo itti daballee fundraising goonadhanii fundraising goonee dubartoota nama 19 ijoollee 3 kan qaban jiru 4 kan qaban jiru waldaa kutubee maqaan Yesuusitti kan argamuu fi erginechaadha. Naa dubartoonni sun yeroo sanatti horii isaan fudhatanii inni kan gullitiin agadate jira kan handaaqoo kan biddeen immoo tushatee gurguratu adda addaa godhanii jireenya isaanii fooyyessaniiru. Ittuma dabalee yeroo lammataa immoo Floridaa turre yeroo sana Miami waldaa Christ the King Lutheran Church jedhamu achittis luba waldaa sanaatti dubbadhee kana gochaan turennaan isheenis immoo mee kottu fundraising goonaa waama dandeenyu inni ilaallaa itti kanatti fundraising goonee achi immoo dubartoota nama 20 waldaa gubbaa mishinii sana ijoo nama 20 immoo waldaa maqaan Yesuus isa goda katamaa fi kan ta'u erginechaadha. Naa dubartoonni sun immoo yeroo sanatti warra kaan jilbii fo'atanii warra kaan immoo hodhaa gurguratanii warra kaan immoo buna bitanii galagashanii gurguranii ittiin jireenya isaanii fooyyessuu danda'an jechuudha. Egaa fundraising gochuu fi haalli mijannee sababa koronaanis dhufee fi ergasii immoo egaa mee waanuma kana dhiisuu isaas natti ulfaannaanii anumaaf maatiin koo waanuma waldaa gubaachinurraa amma tokko hambisee waldaa dirree maqaan Yesuus jiruuf immoo dubartoota nama 7 ergine. Naa dubartoonni kun immoo horii isaan fudhatanii isaanis akkuma kanaa handaaqoo bitanii handaaqoorraa immoo hoolaa bitatee hoolaarraa immoo kan darbee immoo saawwallee bitatee jira. Baay'ee jajjabaatanii naa kan immoo yoo danda'ame immoo waggaa 2 keessatti harka 20 isaa deebisaa waldaan immoo safuutee dubartii kan biraatti na gargaaru guttuu kan jedhutti himame jechaadha. Isaan garuu baay'ee jabaachuu isaan irraa kan ka'e jajaa keetti harka 20 isaa sana deebisanii amma waldaan namoota 2tti dabaltee ittiin gargaaraa jirti jechaadha. Egaa yoo waaqayyoo dheettuma daballee Oromiyaa keessaa waldaa wajjinii dubartoota baay'ee kana kan rakkatan haadhotii keenya gargaaruu barbaanna. Kanaafi non-profit organization taanee dhaabbannee irra jechuudha. Irratti hojjechaa jirra tax deductible status argachuufis. Egaa caalaadhumatti haadhotiittanii immoo barbaada haadhotiittanii jechuu barbaada baay'ee cimaadha waa'ee ijoollee haadhotiitti. Hundumti keessan kana beektu ijoollee kanuma garaa keenya kiyaabanis yoo guddifnes hammam waa'een ijoollee akka cimaa ta'ee hundumti keenya haadhotiin keessumaa hin beekna. Egaa adaraa nutti dirmadhaa isiniin jedha. Yeroo tokko mucaan koo gara gooftaa dhaqeerammaa Solan jedhama Waaqayyo nafsee isaa maaru. Lafarratti namni akkati ni jaallattu kana nama biraa jaallatu lafarra jiraatu. Maali ani Soloniin nan jaalladha. Ati maali kan akkas dhimmamtu waa'ee koo hedhegaati. Maaliif akkas naa dhimmamti maaliif akkas na jaallattiidha. Egaa natti fakkaata garuu haadhotii hundumtuutu gaafatamne akkuma kanan si'a ana duwwaa waanan godhees miti. Cimaadha haadhotiitti waan ijoollee baay'ee cimaadha. Teemiin keenya kan irra dhaabbatu Women of Covenantiin
ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 17 fi 19 irra jira. Nan dubbisa meeshaa maqaa Gooftaa Yesuusiin akkeedha. Namni biyya lafaa kanarratti waan ittiin jiraatu qabu dhaba obboleessa isaatii argee yoo garaatti jabaate jaalalli Waaqayyoo attamitti isa keessa jiraata ree? Yaa ijoollee kottaa dubbiidhaaf afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaa fi garaa dhugaadhaan hin jaallannaa jedha. Hojiidhaa fi garaa dhugaadhaan hin jaallannaa jedha. Egaa nama rakkate sanaas nu biraati jireenyi ulfaatee gidirame sana gargaaruun yoo Waaqa nu dandeessise waanuma gaariidha. Waanuma Waaqayyottis toluudha. Dur ijoollee teena yaadadhaa armeen koo Abarraash jira jedhamu gara Gooftaa dhaqaniiru. Rukka kana ayyaanni waggaafaa ta'uu waama xinnoo ishee minaanis waama danda'amu dhadhaasa ta'uu minaanisa ta'uu walitti qabaniiti ergu namoota naannoo isaanii jiru warra xinnooma ishee harka qalleessa ta'anii jireenyi ulfaateef. Akkoon koos immoo daawwee waraan kuredhamu naannoo haroo birruu jiraatu turan. Isaanis akkasuma ayyaanni waggaa yeroo ga'u keessumaa yeroo soomii ka darbe isaan biraan deemaan ture. Saawwa isaanii keessa warra kana qobaatti naa ilmaamee jedhu aannan isaa qobaatti kaa'ama baaduu isaa qobaatti kaa'ameeti. Akkuma kana daakuu bukkee kaa'anii wanta marqaafaa ta'uu yeroo ayyaanni waggaa ga'u namooti naannoo isaanii jiranitti kan akka qalleessa ta'anii dhufanii biraa fudhatu. Nama rakkate sana gargaaruun suni Waaqayyotti sin tola. Waama gaariidha Waaqayyo jaallatu. Nuyi immoo yoo goone waama nu gammachiisuudha. Utuu of rakkisin waama dandeenyu ennaa goone jireenya nama tokko geeddaruu dandeenya jechaadha. Egaa attam goonee sin gargaarraa naayittanii weebsaayitii keenya namoota biraatti nu dabarsuudhaani hin dandeessu. Hiriyoota keessan firoota keessan hundumaatti weebsaayitii keenya nu dabarsa. Itti dabalee immoo yoo fedha keessan ta'ee miseensa dhaaba keenyaa ta'uu hin dandeessu. Nu wajjin hiriirtanii iddoo adda addaa Oromiyaa keessatti hojjechuu barbaannaan nu wajjin hojjechuu hin dandeessu. Akkasumas immoo yoo membarii ta'uu yaaddanii fi membarii ta'uu fi ji'atti $20 $20 si'a tokkotti kafaluu dandeessu. Ji'a 6tti ji'a 3tti waggaatti tokkos akkuma isin mijatutti kafaluudhaaf hin dandeessu. Yoo immoo kun isin mijatu jettanis immoo si'uma tokko $300 laattanii $300 sanaanii waldaanii gargaartee dubartii tokko dhaabdii mana tokko jireenya tokko dhaabdan jechaadha. Adaraa haadhotiin egaa caalin jedhina firoota keessatti nu dabarsaa yoo nu dabarsaa jiru hiriyoota kana duukaa weebsaayitii irraan keenya waan hundumaa jira. Weebsaayitii keenyarraa dayanaan jirti namooti kan biraanis jiru nu quunnamuudhaatiif hin dandeessu. Nu dabarsaa egaa Waaqayyo isin haa eebbisu waan dhaggeeffattaniif.